Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya gaa akkam jirtan nagaa fayyaadha isin jechaadha. Kun qophii Tulluun maal jettiiti gaa. Qophiin Tulluun maal jettii gaa. Qophii tana keessatti keessaafuu maqaa kanaas jiraachisaa seenaa dabartee jiraachisaa yaadachaa akkasuma hayyoota keenya gootowwan keenya warootan seenaa babbareedaa dhiigaan taraaranii galmeessanii addunyaa irraa deeman isaaniifillee du'aa godhaa isaan yaadachuuf egaa nutis kan moggaasa kanatti fayyadamnee seenaa dabarsaa yaadachuu fi kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya egaa qophiin Tulluun maal jettii kan torbeetti kan isin biraan geenyu torbee dabree keessatti haala nageenya uummata keenya kan daangaa Oromiyaa irra jiran keessaafuu karaa akka Cinaaksanii fi karaa aanaalee Jaarsoo keessatti argaman weerara adda addaa irratti gaggeeffamaa jirurratti marii bal'aa warroottan qaama hawaasaa tahan biyyoota adda addaa keessaafuu Ameerikaa fi Saudi Arabiyaa keessa warra jiran karaa Skypeetiin gaafii deebisaa wajjin goonee mariillee taasisnee turre. Achirratti marii sanarrattillee furmaanni kaayameetii jira. Akkasuma haalli amma jiru achi keessa yeroonii fi bilbilee gaafanullee haalli ammallee hin fooyya'ine. Ijoollee shamarran nama lama rasaasaan iddoo isaan re'eetii isaa jiranitti rasaasaan dhawaman jecha odeeffannoolee nu dhaqqabee jira. Kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya egaa Tulluun maal jettiin keessaa tokko kana inni biraa ammas qophiin keenya kan Tulluun maal jettii arrantana bal'inaan irratti xiyyeeffatu keessaa godina Harargee bahaa magaalaa Harar keessatti Oromoonni achi keessa jiraataa jiran haalli isaan keessa jiraachaa jiran haalli jiruu fi jireenya isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo ammaa keessatti mootummaan kan Oromooti haa jedhani malee garuu durii fi amma garaagarummaan jirtu hin jirtu jechuudha. Yoo ta'es haga takka qaawni xiqqaan tokko haa mul'atu malee garuu yeroo ammaa keessatti Oromoo irraa shirri garaagaraa irratti raawwatamaa jira. Hanga qabeenya isaanii, mana isaanii, iddoo jireenya isaanii irraa buqqifamanii hanga kadhattuu ta'anii magaalaa keessa deemanii hojii guyyaa hojjechuudhaan karaalee garaagaraatiin itti dararamaa jiran odeeffannoo garaagaraa nu dhaqqabee jira. Kun gaa akkuma waliin beeknutti keessaafuu waggoottan 27 dabran keessatti hawaasni keenya kan magaalaa Harar keessa jiraatan keessaafuu hawaasni Oromoo rakkinoota adda addaatiitu isaan irraa geeffamaa ture. Nuti illee gaa yeroo achi jirrutti qaamaan illee warroottan dhiinee agarra keessa keessaafuu daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaallatamoo Oromoonni baay'inaan achi keessa jiraatan lafuma isaanii tan waggaa meeqa jechuudha abbaa isaanii irraa dhaalan ofii isaaniitiif lafa isaan argachuu qofa osoo hin ta'in abbaa isaanii irraa dhaalan yeroo itti irraa buqqifamanii shirri irratti xaxamuurraa kan ka'een achirraa buqqifamanii yeroo itti mana koreeffatanii yookiin nama bira yeroo itti jiraatan argaa dhufnee jirra. Haalli keessaafuu yeroo ammaa deemaa jiru odeeffannoolee garaagaraa karaa sooshaal miidiyaa kanattis yeroo arginu akkasuma marii takka tan magaalaa Harar keessatti taa'amaa jirturraa viidiyoo takka yeroo dhageenyu hedduu coraan keenya nusuu hannaa'e. Meegaa daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaallatamoo gaa viidiyoon sanis marii konferensii takkaatu ture. Marii sana irratti hawaasni keenya kan Oromoo kan magaalaa Harar keessa jiraachaa jiran yeroo komii isaanii dhiyeeffatan hedduu viidiyoo san nutis hanga dhumaatti yeroonii fi laalle hedduu waan nama suukanneessaatii. Oromoon mootummaan kan Oromooti haa jedhan malee biyya san keessa mootummaa hunda jaamaatu hin jiru nama jechisiisa. Viidiyoo san hanga dhumatti yeroon fi dhaggeeffate kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya migaa mee viidiyoocha hamma dhuma daawwannee aan kan walii dachaa nu taana. Viidiyichi seenaa dhugaatii wantoota gocha dhugaan raawwatamee jirudha. Migaa viidiyicha daawwannee kan walii dachaa nu taana. Hamma dhuma sagantaa teenyaatti qophii Tulluu maal jettii wajjin turtii qaalisinii jenna. Yolleen kai dullatti takkaa dhufee naan jaa kai dheeraa maal barbaaddeennaan dachiin kun dachii kiyyaa naan jette maaltu dachii kee godhi dachiin kun kiyyaa mana kiyyaa irra jiraachuu ture jette dachiin mana keetii miti manni kun keenyuma ayyoo biraa barbaaddadduun jee oguna namaan gana je'uun hin bahu jetteeti maandisa fidattee dhuftee maandisaan dachii meetiru seente jechuudha bahi gamlaaqnarraa bahi hin jee hin bahu dachiin kiyyaa jettee natti ol fiidde jechuudha ogusaniin bahi gamlaaqnarraa gabbahi jeeni kaatee gabbaate jechuudha. Oguna irraa gabbaate poolis xaabiyaa dheeyiteeti akkana natumtee jettee hasaastee jechuudha. Ogguu hasaastee amma turaniiti baatii
amma tokko ta'anii natti deebi'a. Ogguun deebi'a mana murtiirraa waraqaan dhagufte. Maali waraqaan mana murtii jennaan Kariimaan Abdullaahi siinaan jaanan Kariimaa Abdullaahiitii mitiin jee. Duba Kariimaa eenyuuti asiin Kariimaa Abdallaa. Summata barbaannu naan jaan. Hangaa Kariimaa Abdullaahiitii miti karaa sirriitiin nakkoottaan jee. Ogguu kana anchi shifta anchi onag amalaka katiin ati qabdu waan biraati. Hottuu gabbee naan jee dhiiticha na gaddiise jechuudha. Abbaan mana kiyyaan jiru ogguu san dalagaadhaaf kun. Ogguun dhiiticha na gaddiisuun aboo bahii gamlaaqnan dhayin jee. Ogguu san baatii torbaan garaa qaba gaafa san jechuudha. Amma ogguu dhiiticha na gaddiisu ka'eetiin kufee ogguun nan kufe amma ka'eetii joolleenis obboleeyyan kiyyaas ni jirani bahii gamlaaq hin tuminaa jaanii kutan kana iddoo amma walitti seenne poolisii hojii walitti utaallee usnee amma faanii xaabiyaa nu fidan jechuudha. Ogguu xaabiyaa nu geessan hidhaan nu naqan. Ani mucaa xiqqaan harkaa qaba akkana mucaa qabaddeetiin jira. Ammas mucaan akkana qabadhee jiru na harkaa kufee mucaan lakka ispaayinaal koordiin tuqamee jira ofiisa. Ani hin beekne. Amma ogguu mucaan ispaayinaal koordiin mucaan ni eegas booda ilmoon tunis narraa baate. Amma itti deemee mucaan kun numa yaalkanii guyyaa inni dalagaaf deemaa baay'ee takkaa fi akkana tura haa kana min geessaa kan inni fayya qaban jira. Mucaan ogguu amate taa'u mataan isaa kun itawaatuma deemee jiru mucaan. Amma mucaan paaralaayizii ta'e lakka. Ozoon deemu mucaa fi niraaraa keessii tanaa fi niraaraa dambe mana murtii ogguun hin dagadaanyaan yoo qaxaroon arra taate qaxaroon teessan borii nuun jaa. Xabaqaan nuti maallaqa kan nuuf waan hin taane nuu himu maallaquma keenya kanarraa kaaneetiin amma guyyaa tokko za'a shanitti daataa ogguun gaafadhu bar qaxaroon teessan arraa nuun jaan ogguun fiigaa kabajamaa mana murtii bararra qaxaroon teenyaarraa miti guyyaa akkanaan nuun jette ogguun jee anchi zimbe wadamaa ramiyaa beetuu sadoo. Amma fuudhanii na hidhan jechuudha. Ijoolleen xiyyaa kun kafayyaan qabne kun mana jira sababa isaaniitiin akkana ta'e poolisii wajjin natumanii akkas ta'e kun mana hidhattiin hidhama. Ogguun amma guyyaa lama hidhameetiin dhufa ammas. Ogguu guyyaa lama mana dhufne ammas arraan tan haaya maarree kun haanurraa jijjiiramu wantiin isaa jaa ogguu inni imma dalagarraa dhufe haaniiti ammas jijjiira ammas qaxaroon gidee adda ta'e qaxaroon teessan guyyaa akkanaati guyyaa akkasiitii miti murtiidha. Osuma jaan osoo deemnuti amma bara 90 fi bara 2000 fi takkatti ammas kissii tabiraa fidan jechuudha. Ogguu amma kissii tabiraa fidan kissiin murtiin isinii godhantee jirta manni keessan diigamee akka keessaa baatanii jira. Mana kana ammas deebinee gaadeechii tana igibaan jennee bakka biraa dhayinee igibaanyii tana wanta godhannee hogguu nuti tolfanne arrafaa wataaddarri kabiraa dhufe huccuun arra ciraniiti qullaa ana tana osoo na cafaqanii dhaabiyaa na geessan na dhukkuba akka malee na dhukkuba amma guyyaa san ijoolleen xiyyeetun mucaan kun udaan bakkatti nama 16 ka jalaa fuudhu jira hunoo dhayxanii ilaaluu dandeessan kakkas narraa ta'e dubbiin gaafa sanii waan isin hime wallaahi dhaabbachuullee hin dandeessan garuu namatti himan nu qabnu rabbuma tokkichatti himanne inni jiraachuu jirra jechuudha. Amma bara dhiyootan amma fuudhaniiti bara 2008 keessa mana dhufanii na cafaqanii huccuu qullaa akkaan haadhatii garaa beetti an takkaa rabbiin kiyya akkasitti illee nan dhaabne sharmuuta itti akka poolisiin kaan achiina dhiitaa kaan asiina dhiitaa sila abbaan mana kiyyaa jiraate guyyaa fanta biraa bu'a xaabiyaa nageessan hogguu xaabiyaa nageessan xaabiyaa fuudhaniiti makiinarra nafiyanii anatti deemuun qabne qullaa qabne intalti mana murtii dalaydu ifiif kophee ichi keessaa tanii miilarra digaddu jettee chinna kannitee fooxaa nan martee jechuudha fuudhaniiti qarshi 100 waasii yoo qabsiifte malee asii hin baatanii nuun jaan jechuudha. Qarshii 100 waasii kana nama najjeefne qaxaroorraa hin hafne maaliif kafal? 100 waasinna yookaan amma numaa hunda qabnu isinumaa dubbisuu hin dhaqqabnu nuun jaan jechuudha. Kaaneeti achitti hidhamne. Guyyaa 5 ijoolleen xiyyeessan nam takka hin qabdu. Mucaan kiyyeessan nyaata nyaachuu dadhabeeti guyyaa 5 guutuu dhukkubsatee gandii ollaa fuunee mangisti geessinaa mucaa isaan akkas mudansan jechuudha. Mangisti geessinaa jaanii mucaan kiyya eegee guyyaa sanirraa dhukkubsate ilaamaan tanaa nyaata naa nyaachuu hin danda'u. Bakka diiman nu qabnu nuti namatti iyyan nu qabnu rabbumaan tokkichi birdiin waa godhu malee mana kiyya mana mariitiin kunoo addisee fi liyaasiin mana kiyya keessa jiraachuu jira. Silaa biyya tana keessan fedhu akka inni iffannisuu miti anaa iffannise ilmaan kiyya san dhagaa laalaa bakkumatti aanuu dhabne gaaratti galluu dhabne laalluti. Amma faafaan addeeffadde fanjiidhaan nama gubuurraan deebu lubbuu xiyya balleessuurraan deebu jechuudha. Nuti jiraachuu dadhabne Oromoo boo'ichasii namni arguuf hin jiru. Hayila Sillaasee boochisa, Dargii boochisa, kun daran boochisa jechuudha nuti. Furmaata tokko qabnu furmaata dhabne nuti waan hin juus hin beeku sana haala. Ambaan amma addeeffadde mucaan jedheen gadda kaan makiinaan narraa garagaleetiin maasanii sababa uummata kana dooktarri na keessaa baaseetiin ilmoon lameen hin qabu miila qabu.
keessatti yakka kanaa bisan inni guutuun ilmaan Oromoo Hararee keessa jiraachuu danda'ee jira. Akka rakkoo mataa kiyyaa itti yoo ilaalle tobbaleeyyan kiyyaa irraa kaasee yeroo hin bilaalu ilmaan lamaa fi haadha manaatii wajji baatii meeqaan tam isfaaltii irraan galaa jira. Naannoo Hararee kana keessa kanarra raawwatame jechuudha. Kiraa manaa keessa kiraa beetochi kan jedhamu keessaa dhufanii bakka mana jirutti ilmaanii fi haadha manaa kiyya fuudhanii hidhaa nageessanii guyyaa 13 keessa naqanii badii takkaan malatti mana kondominiyeemii kan mootummaa keessaan jiraachaa ture. Haadha isaan duran ilmaan san jibbanii isiin waan islaamoitee jecha jibbanii darbanii deeman. Isiin san alaa sadaqaa osoo godhattoo kottu ilma kiyyaa si godhadhaa jettee deemtee biiroo haqaa fi nageenyaa geessitee waraqaa isiin namallee teessitee osoo harka kiyya jirtu haa dhufanii waa takka nan gaafatin mana hidhaa nageessan guyyaa 13 na hidhan. Guyyaa 13 eegaa hidhame osoo hidhaa keessa jiruu dhufanii mana kiyya na duubaa cabsanii qulfii nama biraa nama waanumaan Oromoo ta'e jechuudha. Qulfii xiyya cabsanii nama biraa harka qulfii raayanii eelaa hanqaa ammaa qulfii xiyya qabeenyi kiyya uffanni ilmaan kiyya nyaataa dhugaatiin kiyya osoo keessa jiraachaa jiru ala barandaarra isfaaltii irra hanqaa hangalaa jiru. Bizeen biiroo isaanii san dhaqeettii ni madda jedhee beeyya siyyanii hanqaa kabalaan biiroo isaanii san keessaa nagabbaa san takka itti aangoo mataa isaaniiti. Eelaa hanqaa ammaa ala dararamaa jira. Kanaafuu as keessatti Oromoon mirga tokko hin qabdu jiraachuu hin dandeessu yoo afaan adaree dubbatte malee jiraachuu hin dandeessu. Mana firti beeta yeroon dhaqes eenyuu si kansee dhufte naan jennu eenyuu si kansee dhufte gizeen isaan biratti ol deebi'e hanga jarri achi keessatti ol deebisan deembee idee waan ati fiddu laaltaa naan jennu akkatti haadha mana kiyyaatiin isiinis nama haa qulfiitti cabsitanii fannitaniif ani yoo namaa miti mana mootummaa keessa jiraachuu hin danda'u naan deem isiin saba kiyyaatiin jechuudha. Saba Oromoo waan taateef jecha isiin saba kiyyaatiin jeeni eelaa hanqa ammaan tana asfaaltii irra ilmaan lamaa fi nyaataa dhugaatii malee uffata malee eelaa amma ji'a lama dabarree jira. Waraqaa isiin manaa gootee mallatteessee chaappaa mana mootummaati inni achi keessa jiraachaa jiru osoon harkaa qabu. Eelaa hanqa ammaa waa'een Oromoo ta'eef jecha achi keessaa qulfii san cabtee ilmaanii hojii ala garaa jira. Kanaafuu dhimma kiyya kan akka furmaata naatti hin gabajan. Kaan mana murtiitti adareedha dirree qabaati laga harreeti namichi kun. Kessiin godhe jechuudha. Haadha mana kiyyaa amma guu kessiin godhe lafa xinnoo takkaa jira dangaa walitti qabeeti ragaa sobaatii wajjiniin amma ragaan sobaa hundurra mirkaneessee dangaa dabree amma qabeenya keenya wajjiniin nurratti raawwate jechuudha manni murtii. Amma ogguu kanallee igi baanjee iddu lixa xaaqaa gabjeetiin bakka tanatti mokkorrii godhe xaqalaa iddabare akkanaan jeen dangaan kun dabrame waan lafa tiyya tuqee jiru jecha kanaafin igi baanjaan jeen taraa lama nu dubbiseetuma haadha mana kiyyaa hidhe Iliyaas gaafas achuma dubbiin ta'e sanaa deebitu jee oggoo achi gad deebine murtuma goote jechuudha. Mana bakka raawwin nurra baate mana meeqa nurra diiganii anis baara gahe haati mana kiyyaa hidha jirti ilmaan kiyyaas bittin anis addunyaa quufe biyyuma tanaa humniin deema jee deeme. Manni kiyya sadii dhufti diigaa baatii 8 taa'eeti addunyaan tiyya ta dhalte qabbanticha keessatti loon lama akka dhadhalanitti ilmoon jala dhumte addunyaa dhumte. Ilmaan kiyyaas biitti akka nama gartee roondii eegutti osoo naa eeganu haati mana kiyyaa hidha jirti. Amma ogguu baatii 8 biitti wanni kun isaan dalaynuu jedhan sululumaa'u yoo hayni kun mul'ate malee hin dalaynuu kaayinni kana ta'ee jiru wannummaa nuti dalaynuu jirtu jedhanii iyyadha. Amma sababa kanatti amma bulchiinsa gaarii irratti amma manni sirrannaa deebi'ee haadhi mana kiyyaattis baate jechuudha. Amma tatakkaan ta'a. Amma barana guyyuma sululli arra 30 ganama irraa halkan sa'a 12tti ogguu hulaan banamu ani jiraatin himaltuun jira. Haadha mana kiyyaa ogguu hulaa bantu kunoo poolisni hulaarra jira. Qabi ilmaan tokko hularra ejjee ilmaan akka iyyanii biitin kaanii ol dhoorka isii fuudhi makiinaa dhaqe
halkan gurraacha hojjiisi ogguu isiin makiinaa seente ilmaan duraa ilmaan ogguu gabbaan hutta isiin hidhamte jechu eegachirraa hidhamte ilaa baatii torba kunoo torban hin geenye dheengadda baate jechu amma dhiyoota nama murtii ogguu dubbisu amma daanyaan mana murtii maaliif hin raawwannee jeen ana yaame hin raawwadhuu jeen wanni kun waan gartee nafsee namaatii deemti awwaan kanatti maan itti raawwadhu hin beeku jeen kanaafu ati hoo maaliif hin raawwannee jeen isin bakka tanarratti silaa amma isiif illee carraan hin kanna maaliif hin raawwannee jennaan ani akkaan itti raawwadhu mootummaan bakka na godhe ilmaan 10 wajji bakkaan seenuu qabu mootummaan bakka na godhe jennaan mootummaan bakka si godhu jiruu jeen feetu godaana galta jeen daanyaan feetu godaana galtaa jeen tanaafu amma rakkoon gurguddoo ammaas nama adatticha kun nama qabeenya qabu nama buhaara meeqa qabu dirree dhawaati waa takka wajji tarkaanfachuu hin dandeenyu nuti ilmaa warra ilmaaniiti tanaafu rakkoo tana akka gartee gati bu'eenya bakka nu gootanii carraa isiifiin laadhalle alaamanaan nuti hawaasni keenya nama 30 abbaan kiyya qabeenya isaati osuma abbaan kiyya jedhamuun nuti sidhamaati dhufu ammoo dhiira 5 qaba gurbaa adeera keenyaati hojii abbaan kiyyaa numa jedhama nuti numa jedhamna eessa nagara 90 takkaraa eegallee ilaama jechuudha qabeenya manaa sidhamne niis iyyanne namni itti iyyanne waa kan nuti himatu nagare garuu nuti qabeenyi qabeenya abbaa kiyyaati abbaan kiyya abbaa isaati har'a wal argeenye saniifuu nuti arra hawaan mirga arra dubbachuu keenyaaf illee bara ni gammanna hanganumaa dubbachuu keenyaaf manni murtii amma taras kunne kana waan isiin kissi isini godiyee qarshii 25,000 nu kafarkise as fidenne waraqaa biiroo tana tanne kan hin qabne waraqaa Ismaa'eel bira aanaan dirree xayyaaraa osoo nu ijaaramin kisisan eegalle ni kee naasir ni hidhame liqambar ni hidhame waan kana jechuu ni deebi'e wannaatti abdii Ibraahim ni hidhame liqambar ni hidhame wooma kanarratti ono naasir hammatamma nama jiruumi ni ta'e abdallee ni hidhame shariif ni hidhame liqambaroonni ilaammatti hidhamu jiranii jennu hojii waan kana waan keenya ta'uudhaan ka araddaaniif hundinuu saniifuu nuti haayyannaan nuti qabnu arra dirmachuun teessan akka nu dirmatan isin rakkoon tun amma mannidha anaa fi abbaan kiyyaa fi aayyoon tiyyaa fi obboleeyyan kiyya wajjii dhabna amma ammaatan kissiin liqaambar ammoo hidhamee dhiyaate dhootan ammaatan amma jechuu hidhamee dhiyaate waan san akkamitti irra dhaqinii hidhaa yoo jettee poolisiin hidhaa poolisaaf fidaa jedhanii poolisiin hidhamee dhufe yoo nuti oggaa nuti dhaabanne poolisiin eessayya warra abdurumaa shankooti amma karaa sigichaa ol deemu halkanii guyyaa jechuu ni dhaabbanne nu qaban qarshii 17,000 waasiin keenya yoo manuma hidhaa seenne 7,000 maallaqa 10,000 nama marraa meeqa gaade barfachuma jira silaa qarakkoon ummata kanaatis tanumaa waa himneef nugaa nuti iyyannaa keenya bakka cufaan geenne akka furmaata arrumatti kanuu qalitan isin eeggannaa nuti waa nuti dheeratte dhumnee jirra hidhama keessa mana fixannee jirra. Rakkoo nuti itti jirru ta'u hisaabaa fi miizaana hin qabne. Ormi hogguu laale immoo biyyuma mangistiin jirtu biyya higgiin jirtu nuun jedha. Higgii jettan tana nuti bakka isin jirtus dhabne ittis abee jenne bakka illee seenne waallee goone jibbaanne numa jirre immoo lubbuun bichaa. Hadeemee godaanis numa jira abee almaan kiyya faalleen. Kunoo karaa araattanyaa kana. Haartaan ka duraanii shaabbaan isaa dubbaadhaa eegan ammaas leenca maaliin itti binnees irra jirti kaartaa qabdi
taanuma baardaa fi nyaggoone dhaabne gaafa lola hizbii jedhanii waan irraan ta'in saanuma manarraa buqqaasanii manni gaa qorqorroo kanuma ooyruun eeganii irra jiraa beek qorqorroo 45 buqqisanii ganda galchanii baardaa fi sabtumaa fi aladatti makiinaa guddoo tanaan gara galchanii dingata wallee namni duubatti anillee hin jiru dhaqee footoo kaase isaanii gara galchu jiru achi booda aniin dhufe akkasumatti anis ittiin qaxxale bakka toosan namaaf kennan alaa yaamanii miliyoona 7 fudhatanii raggaasaa irra dhihaattee haati dallaa gaammatti isii jaaru jirtu rabshaan xiqqoo haatee rabshaa san irratti raggaasaa rabbi nu fidee dhaabaa jedhee boolisiin asiraa sosti nuti tuni keliliin teenyaa mijeetti ammoo bakki boolisiin jirtu sunu dachiin achuma tiyyumaa beekat karaa achi karaan arattunyaa kun hin baane gaafa dureeti eegana karaa bakka lama godhee waan karaa asii baardaa fi dhaabeeti waan karaa achi hin dhaabne manaan tijaaraaf eeggadhaan maaliin jaarami kaniin jaaree kutamuu fi baardaa fi kutamuuf deema haasanii galchan haya haadha tana miliyoona 7 fudhanii tarakkaban fooqii irra eegalte isii duratti immoo anis fooqiin jaare jeetiin kan waan fooqii silaa itti jaaru san irratti hin fixadhee beekan oduun kanuma kirkirii godhu ilaa hanga amma ama 17 kirkirumitti hin jiraa beekan malee hogguu akka biraa dhabani 700 fudhadhuu naan jira ani nin dite miliyoona 7 keessaa 700 maal naa godhaa hin fudhaan jeen akkanumatti hafee zarafame jee hafu malee jennaan aboo masrajja sii taati yani xaboqoonni niif namni garii jubte fudhu kanuma fudhu siin jaan kan 70 sanna kennan diriqitti qirreetaa seera qabda jan qirreetaa sanis gaafadhe 48 moo maalii jan ammas qirreetaa kanas maandisni gaa akkana nu godhus keenyumaa beek maandisni kun gos meeqa tokko mitri kaarii takkatti abbaa lamaa dhaabama jira tokko mitri kaarii takkatti abbaa 4 dhaabama jira tokko 6 jira ammoo warmongisiiti akkana juusii beek hayzaabuus isaanuma akkana juus isaanuma habbaa tokko kaarii mitii takka dhaabama ka juus isaanuma kanarraa kirikiri osoo jirruut ani dur ama sadiitti 50 jijjigaa fi diree dhawaa idduu irraa gurgura baardaa beekan hudduu gara galchan firii isaan agarre himidii dachiitti isin agarre 70 san anis achittiin dooyyee guun ichi dhiqu akkamitti ana jecha duuta guja namittiinis ani isinis anis 70 itti baasite anis asittiin du'a jettiin lulachuu kan weedhe xaabiyaanii nu bira jirti mee wal tuqa akkanuma wallaala malee nun jaan mangisti gaasila maqaanii beeka akkana nun jukunis macarrashaa booda dubbiin deemtee raggaasaa bira geesse sa oromoon karaarraa hin arkattuyi bakka gaarii yoo bitatte on arkattuyi itti jaaruun qabduyi itti jaarre jenne waraqaa gaafanne ka ameerikaanii tadhalaatun dhuftee arma jaartu tun tamii kuni kan amata kuno ingilizii deemee amata lamaatiin taqabbalee beekadhu jechiitan maallaqaan hin bitee beekadhu warra haile sillaaseerra baalagaaraa gillii fi maarruf kanan qabu beekadhu bakka meeqaa jira akkanumaa nuyi beekadhu gaa silaa namaanillee coqonaatti gootee maarree gootee dachii namaa seentee silaa namaan jedhanii beekadhu akka akkas hin jenne waraqaa mangistiitiin harkaa maandinis bee kaartaan akaaseetiin qaba duriis akkasittiin hizootaan kiyyatu itti qaba kanuma harkaa qabnu lammada bitaa jedhanii binnee beek ila hanqammaa dhumuu diddeet macarrashaa booda saboo isin jetteen achinna ajjeesisuusu barbaaddamoo shuumoota gaa warra mikir beetiiti immoo katamaa limaatii maanan keessa ka jiru beekadha ormo qoqqooqaa tokko jira chi haa ta'u waanuma jiraatanii garagalanii macarrashaa maaltu itti booda'aane raggaasaa bira dhiyaattee miliyoona 7 kabale 7 san 4 kennitanii fi 3 yoo nyaattanoo maal taatanii jetteen addababaayii dhaabbatte haati hoggaa fooqii 2 jaaraniin dhaabsise odoon ol ceehu Addis Ababaa niin dhaqa diree dhawaa niin dhaqa bakkalee niin dhaqa makiinaa 2 gurguree fixe tanatti illiif ittiin du'a jee ammallee du'aaf hin taa'e kan hijaachirraa haateeni bishaan biyya tanaa cuftimma mana yawlaa dura akkana seenalaa gari dheeriin baasanii karaa xaaliyaan tolche dhoo irraa maysanii dildila lamarraa maysanii walit deebisanii waliin hulaatiyya dura fidanii amma yoo dhaytan akkana yoo ijaan gartan reefu hogguu waa himtan ammoo waan bakka qabaa jettanii jirtanii beek waan bakka qabaa jechuun kiyya karaa araattanyaa deemanis ta bakka qabduun isin garsiisa
حرام أنك يا دم تنيس كل أسمال من القرآن جلا وطبعا أكن متين سنجرتي تاريخ بشان قبل ترباتي في دنيت خديل الرئيس ميساني ديل خان الرئيس ميساني ولس في دني بقى قرآن تقول أنت قال من خيّج كجيل تاني أراتا كانجي أكاسي ولاتي يدور زو أنا من خيار مدابته بشان تنار مدابته شو بات أنا كجيبا هلا يارا ميساني إن كان سنار كتشومي سون أدي سبتي في الدين أقولن دريراتي في الدين في الدين بقول دوم له هم أنا قال إلى أن كم أدي سبا أقول سجل مكانان ده دريرا إمباتبك أجاني وقا خبرنا لني تحت في الدين ونسي وراني بقول دو خجيبا ملين جيب ترمت ورمم بكر كم نتني يو بكر كتن رب ما حسن أبدا دا خدانو يو بكر كتن أو تاو يو دوان جرات دوان يركمو هانا أكيد ما تكتي تنسين دبا في دبتي أراتنيا قوتي دبرت ما تكسب فرتني هيرتن أنا ثاني توج تما سرجات تكب هنكويا مسكين الرابر تنانين جان شفتي تايل سلاسي ران كارني كبا نمتبي سنيس تناس أكان خيسي جرا لب نما جرا جنما منكيس أدرا منكيس يقول جن خفلات ما نفكيس وسافر رواني جونكم خانو منكيس تنجرتوف سان بيته أني قافا مرشا قافا أورومو في مار رجانين نتنما خما دبلا ما سديتمي إسانكم سدما كم الدلخنا ولينجيني جيتشو مساني أمال لك أنا نقول أمال لنا جرابه أمال لنا واتي مو إسينيس كما قبادا واي كان خيستي واي دوب ميتان نجيسي مخينا سدي نترابه مخينا سدي خانين قبل توتا لاندروبر ترينتا اتغرغره اللي يتنايجا أما كلان دي من واتا كمال المانك يخونو نما دبا في ميكا نموني بيخ أكاسي جير يرو أسجل في تاني إرر اللي ما قتر جاني جيرا أتشل بكان نجيرو دل اللي أنا مجال جيراني بيكت أني بكيد دون جيرا أكانو ما أنو أفران قال له يجون كدورا أنا تيني فكوبا كمامو أما مو أنكو أنا نديسي هنتوتا يوخي بالله شانا كت أينو كسنا قولي جيزين نقول جيزين كانت أنا مو دانيان قباو جيراته نمو دفبان نقرو boyu numan ungotu boyetin fite gurbarre fulu burra boy an mo jurayin boye fite naaf ga han kan mo khono rabbi fini tagar sis afayl sillase gambeo an mo egan tidabre amman tan hamle tan khaisa amata furtami fi sadi nam to ko donon gafatinin dalagachu jira sambodas barreisa raddate tin gafa dargitis hojjechu matin jira motum mo jigasanis ya de gad fesuno isino hojjechu tin jira guyyaa tokko an hin jiru warra xiyyaa too iruu jira dallaalli tokko duroo bu'ee fide adareedha ka dhufe san ooyiruun beeku isiidhaan maal jeen miyaayin gala deema karaa wallaale karan na buusii jeen haa jettee dura buute isiin hin beeytu hogguu kana ooyiruu laalee maasha allah ooyiruun tee bareedduudha barcaanaa guuri jeen isiin way beeytiire barcaa guurteetirra tuulteef gaafas badheeysa barcuma san fudhateeti harabbuufte hote galgala hoggaan galee naaf himte anis hin shakkine umaa migaa nama karaa deemu baga kanniteef hin jeen eegas booda hoggaa bubbulle ammas deebi'ee dhufee jette shamshaa qabatanii heddummaatanii dhufanii miyaa deemna hara wallaallee janiin ammas barcaanuu kuti janiin du'aayii godhanii fi kutan miyaa san dhaqanii san hin beeyne gaabireen jiru gaafa kaa wanjalaan na kasasanii jarrisan poolisiis fidanii maxraan kanan gayin didaan taane poolisii heddummaatanii dhufanii na fuudhanii dirree xayyaaraa na geeysan dirree xayyaaraa hoggaa na geeysan wanjalan na kasasusanit firdi beetiiti ajaja si baafne jimmata guyyaan san akkaan saftii fi aladdaas waliin hidhamu hogguu kana maqaa isaallee dha'uun fedhu ajajaa poolisaati nama keenya gurbaa kana nama amata 43 dachii harkaa qabu kaisin takkaan kasasin arratti wanjala kasasuun dandeeysan hin taqabbalu deemaa jeen yoo feetan fitaabeeriin kasasaa malee hin taqabbalu jeen akkasittiin isaanumaa hojii qoree galee makiina turaniiti amma fitaabeeriin na kasasan hoggaa fitaabeeriin na kasasan waraqaan isaan na harka buusan kaarnii takka taa'u marqaban guyyaa duraasan amma nagee deebisa akka gaarii katabeetiin galche mana murtiitiif manni murtii kaarni takkuma qabdaa jeen dachii awmarii ka qabdu sigicha keessatti kami kasasuu dandeeysee jeen daddeebise guyyaa biraatti shaayida immas akkarsiisuu guuttadhu jeen
eegas keessa akka itti hirkate hin beeku maabare mi'aayirraa abbaa takka fidate ammas darrasan tagibira taama tokko sanii wali qabsiisee footokooppii godhanii naa kanna lachuurra amma niin qabadde deebisaa lammee isaatis niin kannaan jeen ka darrasanyin taraa duraana geesse amma talammee isaan geesse malsiin kanna jennaan hin kannitu naan jee malsii taraa takka kannite ana ayyaman kaansi kannu kanaaf jecha guyyaa akka har'aa shaayida fidadhu jeen daanyaan shaayida mi'aayu marraay gabare ollaa oyruu kiyyaa nama lama maxaraarra kaa'enni jarri kun nuti cubbutti hin masakkarru isa takkaan agarree dachiin taabdu kariimi hin masakkarru janii didanii hafan foolisii fidee foolisiin barbaade mi'aayi keessa jalaa badan taraa meeqa barbaadan jalaa badan numaan dhiyaaddan amal lama guutuu numaan dhiyaaddan amma amata lammee isaa shaayidanni keessaa dhiyaachuu dideniin cufa jeen narraan cufinii jeen talawwaacii naa kanni jeen shaayida akkasit talawwaacii kanneef tokko magaalaa guddoorraa takka karra erirraa antaltii dullattiin takka dhufte hoggaa masakkartuanis biraan jira dachii tana mi'aayi keessa wali hooshumii jette oyruun hoggaa masakkartu immoo oyruun sigicha keessa ganda bakkee jirti oyruun tiyya jalaa gubbaa ni beeytaa jennaan ollaa jalaa gubbaa nama qotun beekuu jetteen ta dur malee haa tanuma dursanii mijeen daanyaan ta dursanis jalaa fi bahaa fi dhiyaa fi hibba himijee hin beeku jette haa abdu kariim kana hoo ni beeytaa jeen hin beeku jette isaas namicha kasase kana hoo jennaan isaa miti ajjoosaatiin beeka jette haya wanni masakkar gaafii irra dhiyeessinaan jee gaafiin anni irra dhiyeesse tokkollee hin deebiftu hin beeku jette isiin gabbaate ka magaalaa guddoo ol seen inninis taa wali khooshum wali haashim jette kun wali khooshum jeemmas eeysatti arkama mi'aayi keeysa haya isa kana ni beeyta hin beeku ollaa oyrumee jalaa gubbaa masakkari hin beeku jenninis ollaa jalaa gubbaa shaayinni ammanuma haa gaafii irra dhiyeeffadhu naan jeen maskalanyaa xiyyaa kee naan jeen gaafii irratti hin dhiyeesse gaafii takkan deebisan isaan hin beekan hin beeynu jaan haa deemaa jeen ni baase isaanii qaxaroo dhuftu makalaakaa ni qabdaa naan jee akka ciminaati yeeniin qabaan jeen nam meeqa qabda jee nam afur dabdaabbeedhaan dhiyeesseetiin jiraan jeen malsiirraa laaleeti maxraa fudhadhuu dhiyeessi jee guyyaan an dhiyeesse namichi hafe amma noolitti baaseetiin asiin karrafallaanaatiin dhiyoo dirree xayyaaraa geessa nam afuri ammas guyyaa nuu qaxaran hin dhufu inni ni hafa taraa sadi hoggaan dhabe daanyaa kiyya gaa'uun on dhiyaatu innini mirga kiyya naa eegin jeen gaa ummata kanaas dalagaarraa hin fida ooyruu dalagatanii taraa ulii hin dhufnu janii yoo didan humnaan fiduu hin danda'u kamiin godhaan jeen gulbakka saaraa irra isaabbadhu kottu jee anaas siifichesisa foolisiitti ergeetiin fida jee qaxarootti aantu foolisiitti ergee naafit akkasitti waan guyyaa sadii noolii hunda hisaabee waan hin shaayilleetti obaase katabeetti kan irraa naa fuudhen kijibu irraa naa fuudhe maallaqa guyyaa sadii anee olii gaddaddeebi eegas qaxaroo dhuftu haasii masakkaranii jee naaf masakkaran hoggaa namni lama masakkare siif gahaa naan jee daanyaan aboo ummanni kun taraa afur qaxaroo dhufani hamilee isaanii caba waan rabbiin isaan beeksisa hanaa masakkari naaf akka diin jee zaanis zaajaf dhiyaatte an duubaniin du'aayi jee hin duutuun jee rabbiin daanyaa rabbii si shuume rabbii kee sodaadhuun jeen afranuu naaf masakkarsiise lawxii dura harkaa qaba janii masakkaran jalaa gubbaa hunda himanii isa kana takkaan agarre ayyoo isaa takkaan agarre waan inni gaafatu hunda agarre janii masakkaran akkasi qaaliin narraa fuudhe qaxaroo dhuftuuf nuuf qaxaroo dhuftuuf akki jeenaa fi adarticha ol cinaa dhaabe masrajjaan qabdu jeena dachiin isarra barbaadduun jirtu ani yoo masrajjaa dheeyfachuu baatte dooseeteen hin cufa jeen nin qabaa jeen bulchaan aanaa dirree xayyaaraa abdalleen masrajjaa kiyya jeen isa birii jirte waraqaan tiyya haa guyyaa akka irraa dheeyfadhu jeen guyyaa akkasiisan hin dheeyfannee qulladhu na didee jeen poolisiidhaan abdallee dheeysaa jeen poolisiin barbaaddee dhabde qaxaroo huliidhaa abdallee dheeysan masrajjaa isaa sibiraan ni qaba ni qaba haa qulqulleeysitii fidi jee waraqaan isaa jechi guyyaa qulqulleeysan san ananayyaam ooyruu na biran dhufe ooyruu jalaa gubbaan laal dirree xayyaaraa ta'aniituma poolisii hojii wal farramanii abdukariim sigicha mi'aayi keeysaa isin qabu sigicha keeysaa isin qabu dachii isaa nuti hin agarre dachiin taa dartichaati jee
waraqaa katabee kanneen waraqaan dubbise hayyee abdu kariim nan jee aanaan ka heeti aanaan kun miyaayis keeti miyaay kijaa min jen ansigicha akka fedhe haa ta'u je aanaan daanyaadhaani ajaje qulqulleeyse na fide uno atikka boodanarra laalle nan jee akkas taatu footokooppii irraa kaasinaa kannin jeenanis kirikiriin godha manni murtii hunda wal cina laaluu qaba anis ni kirikiriin godhaan jeen hin kannuu je waraqaa maaliif daanyaa kijaan jeen kana kaka gurbaa namichi si kasase waan dheeyse si kanna malee kaniinaan ajajaan dheeyse siin kannuu je yoggaan firdii godhe yoon isa godhe igbaanyi hojii fudhate je yoon si godhe igbaanyi hojii fudhatta malee hin kannu je akkasitti qaaxaree baane guyyaa kan qaaxaroo lama dabarseeti firdii si godhee naan je dhabii jeeti dachiin tasaati an akkamittiin dhaba masrajjaan kiyya guutu narrattuu masrajjaan qabdu jetteeni masrajjaan kiyya abdalleedha jee akkamitti har'a nan murteeysitaan jeen ati maalii naan jee shanyiin kee oromoodhaan jeen gaara tuulaani beeytaayi naan jee yeeniin beekaan jeen bakka tammi naan jee kombolchaa fi dirree xayyaaraa idduu ka'iju gaara guddaa kanaan jeen gaara guddaa kanaa gat tuulaa gat oromoo numaan qabdu qabadhu naan jee haa igbaanyu manaa kan hin jeen eegaan hin qaban jigbaanyi siin kannu naan jee haaliqa kasii uume yoo sodaatte naa kan hin jeen haa isniina kottu naan jee narraa baajee malsii takkan kannine qeetiin bane isniina san hoggaan dhufe hin jiru daanyaan naan jeen ammaas isniin akkasii eegeetiin dhaqe ni jira ono mana galmee dhaqi fudhadhu naan jee si ajajeetiin jira akkasitti mana galmee sanii maallaqa illee yoo xiqqishumaa kafalame qarshii 13 kafalee galmee san fudhadhe mana murtii olaanaa fide mana murtii olaanaa fideetiin ammallee qaaxarumaan deemu jira jechuu kana miidhaan unoga shaayida kijibaatiin nama sakkarsiisanii shaayinni ka dhugaa didee hafee magaalaa guddoo fi qarreerii wali guuree warran beeyneen ifiifuu narratti masrajjaan qabdu jecha aanaan dirree xayyaaraa katabee nan murteeysisee jechuu goddaatiin tiyyatana kanaaf gaa dhaadiyoon furmaata akkanaa fidu niin eeggadha rabbii hojii jechuu galatooma umri rabbi sin haa dheereysu nullee yookaan takkaa'u haqa nu haa dubbisu garuu nuti akka yookaan takkaa'u obboleeyyan keenya jejjaanii tuqan kana hoggaa laalle rakkoon teenya tasaanii teenya ta'uudhaan namuutu furruq jechaa jira imimmaan buusaa jira wal agarra isin agarra kanaafuu nuti wani nu miidhaa jiru dhuga waa'ee lafaati waa'ee lafaa tanarra miidhamaa jira yaa obboleeyyan keenya yaa ilmaan oromoodhaa ilmaan keenya nuti bakka hin qabne waa'ee sabaa nuti oromoo yookaan takkaa'u nama tuffattuu miti tan sabaa fi sablammoota jibbituu miti tan mirga namaa dhiibduu miti oromoon heera qabna seenaa qabna aadaa qabna oromummaa uumaadhaan arkanne malee yookaan barnoota digrii fi digloomaadhaan hin arkanne kanaa taatee bulchiinsa gaarii dhabuutu rakkoo tana nurratti raawwi gaggeessaa jira bulchiinsa gaarii akka naannoottis hin qabnu akka aanaattis hin qabnu akka araddaatti illee hin qabnu jeetii jaadata maaliif dhuga anamma tiyyaas akkanumatti yoon hin dubbadde sa'aan isinirraa gubatti waa xiqqasho teenyee bu'aa hanga xiqqatti argamsiisannee yoo deemne gaarii dhigeetii jaadata ani lafa amata 45 dura abbaa kiyyarraa na dabarte amma kanin isaan hin beeyne qarshii 145dhaan faayidaan abbananii jiran dabarseetiin jira amma duras dirree xayyaaraa walgahii irratti hoggaan dabarsu ragaa isaan akkuma abdulkariim duqaan ragaa hin beeyne fidan nuti ragaa keenya hoggaa masakkarsiisne nurra hin taqabbalan obbo kabajamaa mana murtii masqalanyaa xiyyaaqee waan hin gaafadhu hayyama naaf godhiyee hoggaan gaafadhu obbo Haji Yusuf manni murtiidhaa waan ati jettu sirraa hin qeebaluu naan jedhe daanyaan daanyaa gubbaa dhageetinus lafa guyyaa dheengadda yookaan takkaa'u dubbannee ta Yusuf amma Yusuf obboleessa kiyya kan gartee amma hidhamee dirree xayyaaratti hidhamee jiruu jira qabeenya yookaan takkaa'u lafa kirkirii itti godhanii amata dheeraa taraa meeqa Addis Ababaa
ጠቅላይ ሚኒስቴር ረት ወኻን ተካው ሊሃተኒ ጅረን ጠበቃን ሸወዱ አካታትተ ዋን በይዳፍ አመለ ቃጠሮን ሶ ሂን ኡሚኒቲ ሙርቲ አባዛዛሚ ኢትገገይሰን ተራሜ ካንተም አገዳ ጎዳኒቲ ተራ ቦዳ ወሶ ወኻን ተካው ወልገይ ከነጉኔ ተኙ መኒ ሙርቲ ራዊ ባሴ ይረቦብሃል ፖሊሳ ፉደኒ ልዩ ኃይሊ ፉደኒ irratti hoggaa bobbahan obbo Jamaal wajjidhaan kan ta'e dhaabii jeen waan kana wanni kun sirrii miti raawwiin isin dheengadda gootan sar raawwii waan sirriin ta'iniidhaaf dhaabii jeen hin dhaabbanne gara galcheeti waan san akkanuma tarkaanfisiisuu keessa bahee deeme eega isaan walgayii san fixannee dhaammannee addaayyaan akkanum tokko walitti hin buune yookaan takkaa'u qixa seeraatiin deemaa jee osoo qixa seeraa san eeggannee yaanuu guyyaa kaan fidanii ammas fidee poolisa tarkaanfisiisuudhaaf fidee seenanii manni ciramee gufanni ciramee ni saamamee hulaan buqqaatee meeshaa yookaan takkaa'u namni gabare lafaan dalagu xaqlaallaan warsamtee matoorri habbaan lama fuudhamee mitirri dhibbi lama fuudhamee rakkoo hongan qabne tana yookaan takkaa'u naannoo tana keessa nurra jira dhugumatti nuufi ummanni naannoo ummata Hararii ija ijaadhaan waan laalamne jirruuf jecha waan bulchiinsi gaariin hin jirreef jecha nuti yookaan takkaa'u dhootan ammas heeraadhaan gatteenye seenaa abbaa gadaa waan gartee fiffiluu eegalleef jecha rakkoon addaa tarkaanfii nurra fuudhamaa jirti naannoo tana keessatti obboleeyyan kiyya kanaafuu galatoomaa rakkoon teenya himeetis fixuu waan hin dandeenyeef jecha haa obboleeyyan kiyyaa yookaan takkaa'u miidhama gurguddaan akka kiyyaa waan jiruuf jecha yooniin gabaabsee dubbadhee bu'aa firii keessa arganne irra caalaa dhaqee waan hin yaaduuf jecha galatoomaadha asirratti dabree hedduudhaan taa'abe odoo gartaani mazzagaajaan gaafa duraa beeytee gaafa mazzagaajaan achi jiru sani odoo katamaa limaata achi gartee bakka gadi poolis xaabiyaa biran dhaqiin durattiin achi eegee elgalee amatti saamata kudhanfaa gahee ejjiin jira dhugaa kana gaa duuba gaa dachee ani gaa beeytee gaa manaan jaarrachuu barbaada ilmaan rakkoo aduu fi qilleensa wanni keessatti cinqii guddaarraan jira sigalee naa kennaan jeen dhugaa kana marhaba jaaniiti haa formii naa kennanii waraqaa tana fuudheetiin gaa umar geessee umar naatti guutee dakkarina dabarsee dakkariis naatti guutee dachiin tasaatiini beeynaa kennaafi jee dhugaa kana gaa duba qallaa afree isaa gubbaarratti waraqaa hunda naa fixanii naa kennan eeganaa duba mahandis dara sagalima kudhan na deddeebisan ooluma tiyyatti manuma kiyya kana beeydachuma tiyya tanatti eeganaa gaa duba ammas deebi'anii eega waraqaan gimbaataa haa kennamuuf eega jedhan boodatti deebi'aniiti gaa amma gaa kennamuun hin taatu maallaqa qarshii 15,380 mana baankii naqee mazzagaajaan naqee waraqaa sanaanuufi dubbiyaan katamaa diimaa tokkaataan hin kenninuufi waraqaa sanis ni fuudhanii maallaqa sanis ni fuudhanii maallaqaas naan deebinee amata 10 as idduu lafa na laffaasisan halkanii guyyaa kan hin deddeebu eegana ammas lammeessaan daganaa karaa makiinaatti kun karaa dirree xayyaa dirree kubbaatti jaaniiti dachumatiya sanaa uummatni daganaa wanni godhe boonaa kennaa gaa biftaan taan boruuf odootuma jaanuuf natti taphatanii ila amma harkaan na qaban tanaficha gaa kanii abeetitti jennu rabbal aalamiina malee ammaan dura gaa tokko hin jiru abee waraqaa sigattee masrajjaan qabu san kunoo naasiritti illee garsiisee eegaa kani maallaqa na kabalchiisaniis kani waan xaaxaa maxaaxaa waa hunda fide masrajjaa kiyyaa sunooti qabiyyee lafaatis waa hunda kaniin garsiis akkasuma wajjina taa'abanii jiran isaan gaa beeyti teenya jaaniitu moonni jaan laakiin immoo nuti immoo biyya oromoodhaa aslii faslii siidhaa beeyna asii jabuutii keetiin gaa biyya affartanaaf biyya iisaa kana keessa deemdichi ottoo dhaqe miilaan wallaahi dachiin hundinuu gakunoo taharallaa وربها قدا هند خجانتا إلى جبوتي ولا أرجيسا ولا إلى زي لئي جاني تقولوا مذب وذب اللي قبل قلت من يورمو دا قلت زياد بر اللي مي قلت يعني تاريخ قلت ورمو برباد تاريخ الصومالي برباد إن مصر إن مشي محمد رشاد فندق أنيتي تاريخ بل أركان
جرمان خيسة نجرا خنوتي مثل لما يساد مصر خيسة نجرا بكون تاريخ الأورمو راخ أورمو ما شاء الله كبيتي إبتتان هفتلون بدي ساير خران أماتي انت الهرمي جيجي هذا قران أماتي يعني خرا ودبا سنتي مصران أكم التاريخ ساري ولي جبيسني برن الكي أرباتي في قنبي في قلتي لبالتها وهم مصر أسيرا فرجو تلتي أورمو راخ أورمون أمة ما شاء الله سيري أكسي وجه ملي قاعد ربي نوها جبيسو نتي أورمون قلتي سبا في قلتي مال جتنغا أورمو في أورمياتي إبادي بولي قل لي جرا أما اللي جهاد ولي يقول لي ولي قرقار لي والتقيني والجنة ديمني خزل لما ميخونن كناد أبني أكسيتي أكا قلتي نمو حق أسا أكا أركتو خانا قلتي يا سينو ويسي اللي نو قرقار تاني سينين بربادا نقات تجرات دهان كت أروم تيزو أما تلما في بات سنتيت عاوزين كده الماكج على بنزانا كماني أما تلم عاوزين كده الماكج بنزانا كماني خاني أولا نافورة ناول نكى أوكو نهانه مشان ناوباسه خيو قندك خنا خذ سنة تنديات أبانا خذ سنة غير أبانا خذ سنة بيرا رابي قنجة simbiyo kun anjaten namatti nahi nini dam ni dia danjan mana serat kun jade hogun jade amma atti somana fedadin turebe wasi namati betin gale yala muble arba salasa ole khamisa yali na rubata yeja hogut yarat kenemetin oru khaisa yolle firato fideje oru khaisa je خاين رببان ذات أنا رافمتين أكن الرجرة مخطي دمه إلى ودو بسنجات لا كاوتني إتيارا أكن ما جروت هلال ما نبدي ملء إتمبا هاي سغية بيانا كابو ديامه الماك يارا كبده تندن يس بيبلا كناتو هكار شان ناقر هخدنا كان الماك كردن دو جرمنا أرا إنه ما جرو متنا مدي ملء قال توما asiitaa wajjiin narraa fuudhan mana sii ijaarree ibsa fakkeessinee kiblii sadii sii ijaarree akkasitti sii kenninee san kireeffattee ijoollee tee barsiifatte jaalii narraa fuudhan dachii akka jirutti amma naan jaarree hambaa na haftellee kunoo hanqana kunoo sii kenninaa nti maallaqa hin qabnu kunoo kana jaaradhu kunoo izootaan kee kana tijaaradhu naan jedhanii naa kennan ani duuba maaliin hin jaaradha maallaqan qabu waa midhaan luuqaa 7 luuqaa 8 irraa argachuu ture damoosni abbaa manaa gaafa san qarshi 50 saniin jiraachuu ture sanirraa ilaa kunoo amma amata 13 deemumattiin jira bu'aan harkanne biyyuma mangistiin jirtutti hanga maasagaa jaabii katamaalimmaatiin dhuftanii narraan fuudhin namni na dhoorkan jiru ooyiruuti je namni na seeneen jiru unoo maasrajja harkaa hin qaba tan narraa fuudhan ta katamaalimaatiif maasagaa jaatiis kaasaa qarshii 2,000 mucaa kijaaf kafalan unoo as teessa jirti Muhammad Ahmad gaafa san kaabineen Muhammad Ahmad unoo ni jira Muhammad Ahmadiis as teessa ni jirti saniifuu isootaa kiyya dhabuu hin danda'an isootaa kiyya argachuun barbaada xaqalaallaa firdi beetiin odoon ragaa maasrajjaa tana odoon qabu hin laalu naan jettee hoodhaa maasrajjaa akkanarraa fuudhan odoon juunu laaluu didanii akkasin murtii godhanii sanis akkanaa qoratamee ani inni kiyya naga'uun barbaade. Si jiru duraan dursitee lafa isaanii irratti kan itti hidhamaa jiru uummata Oromooti. Kan lafa uummata Oromoo irra barbaadu jiru uummata Adireeti. Maaliif uummanni Oromoo hundi isaanii kun mana hidhaa jira kun dalagaa dhiisee mana murtii dhaabbachaa oolu. Kanaaf qixa sirriitti bulchiinsi gaariin naannoo tana keessa jiru yoo nu ilaalame gaarii ta'e jettu qabna. Lafa isaanii irra mana ijaarrachuu hin danda'u uummanni keenya.
amma isaan akka gareetti adareen jaaramteeti naannoo magaalaa teenyaa tana guutuu yookaan dhaabni keenya sirri ka qoratu ta'e eenyu bitee lafa tanaan taa'u jira yoo ka jee ilaalu ta'e abalu jeellee maqaas yoo niin tuqa jee maqaalleen tuqu sirritti wanni kun laalamtee ummanni Oromoo tokko lafa isaaniirra mana ijaarrachuu hin danda'u. Ka adaree immoo ka jaarratu namni isaan gaafatu hin jiru. Keenya ka Oromoo diigameeti ka isaanii dhiisanii biraa deeman. Kara mazagaajaatiin amma magaalaa keessa dhalaan teenya tajimaa gurgurtu ta'u hambaa gurgurtu. Zarafamteeti abbaa manaatiin wajjin wal dhabdee galgala waan mana galtuun hin qabdu yaa'ii galgala abbaan manaatiif isaan meeqaatamtu sababa kanaan addaan diigamee jira. Kanaaf meeshaa isaanii isa yoo deemtee ilaalte bakka irraa qabanitti hundisi galgalatti kannan jimaan harkaa gubate. Kanaaf uummanni Oromoo dubbachaa ooltanis waan fiddan hin qabdanii nuun jechaa jirte kun uummanni Harariidha. Kanaafuu uummanni Oromoo naannoo tana keessa jiru yoo kan dhugan mirga qabaatu ta'e keenya keessaa afaan adaree beeku ol fuudhama. Keenya afaan Oromootiin dubbatu hundi isaanii tokko bakka hin qabu ta'e jettuun qaban. Kanaaf sirritti dhaabni keenya ka Oromoodha. Sirritti naannoo tana laalamtee yoo uummata Oromooti naannoon tun mirga ka walqixxummaa qabaannu ta'e walqixa taatee uummanni Oromoo boo'insa irraa akka muramuu ta'e jettuun qaba. Gandi Xiyyaali Bahar. Anuma dullatti tana ka amata hanga amata 70 yeroo malee jirtu tan lafaan ilmaan 10 irra dhale. Kaniin itti isaan cufaa booradi. Sunuma waraqaan naa dhufte mana na gaggaafachaa. Hogguu dhufte kabaabii keenya cufa nuti nam 14 dhufte waraqaan. Bakka takka waraquma nuu fidan maqaa tokkoon nam 14. Hogguu nuu fidan isa dhiiroo bakki dhayu. Nuti bakkuma dhaynuun beeynu isa bakki dhaynu abbaa warraa kiyya maqaa yaaman abbaa warraa kiyya nama guddaadha amata 7 ni ciisa kalloon. Bakka isaaniin dhaqe hogguun qaxaroo 3-4 firdi beetii dhaqe. Alaafinnata abbaa manaa kee fidii jedha. Haya tolee jeetiin fidi. Guyyaa qaxaroo meeqa amata 3 yaana. Amata 3 booda shaahida fidadhaa nuun jedhan. Marhabbaa jennee bakka takka shaahida nam 24 gayte. Kanam 14. Mana kanaa kana kaa mana firdi beetii ol seennee nyaggoonee guunne jechuudha. Hogguu guunne bakka takka kakachiise orma kana. Kakaddaa isin cufa akka abbaa keessanii kakatan. Hogguu kakatan gabbahanii. Kakatanii gabbahanii tokko tokko naa deebi'aa jeen qama. Tokko yaamee qaalii irraa fuudhe. Sila namichi nu kasaase ifi ragaa nu fidee nuti ragaa ittisaa geessuu qabna. Maaliif akka sabaa dalagan malee akka seeraatti hin dalagan jechuudha. Hogguu finne ragaa hangana nam 2 malee nam 10 nuu fuudhe. Shaahida nama 20 nuu fuudhe har'a qaalii. Ati sangan majii deem. Hogguu fuudhe amma qaxaroo meeqa yaane amata 5 geenye. Hogguu geenye ragaa fidadhu. Balagaaraan keenya meerre ragaas fidanne balagaaraan keenya meerre. Balagaaraan maal jettan kunoo hin laaltanii xabaqaa. Aboo balagaaraa keenya yoo nuti beeyne rabbuma sodaan nuu fidime balagaaraa keenya sun guyyaa tokko ijaa wal agarra. Kunoo harkaa yoo feetan yookaan yaa xabaqaan kunoo isin bira. Amma xabaqaan kun akkuma fedhe jaanii qaxaruma numa yaana hogguu amata jaheeysaa seenne. Ragaa fidadhu jeen nama 2 fidatan jechuudha. Nuti nam 14tti nam 2 ragaa fidan nama akka kiyyaa dulloota amata 70-80. Tokko har'a eren nun beeku. Tokko numaa bakka taatee hin beeku magaaluma keessa. Hogguu ol seenan nutis ol seenne qaxaroo kursii kaa'ee taa'i jeen jara ragaa kana. Daanyaa sunis abaluun silaa isiniin jechuu danda'a. Hin jiru. Taa'i jaanii jarri taa'e. Hayawaan agartan himaa jeen. Bakara biraa seeni beeytaa jeen. Hin beeku jeen. Abaluu ni beeytaa hin beeku. Haya wanni beeytu maal? Jara kana ni beeytaa. Jara kana ooyiruu isaanii yoo ni beeytaa. Hin beeku. Maalummaa isaanii beeyta. Wanni niin hin beeku.
gaafa Khadijaa yoonis abbaan sii du'e taaziyaa dhufanii achittiin arkee beekaa isaan haya calje waan juu wallaalee calje hogguu calje Khadijaa yoonis tanaan nuti waliin beeyi gaafa abbaan sii du'e wani taaziyaa dhufanii amuuta sunittiin isaan arkee beekaaya nuti Khadijaa yoonis isin beeynu abbaa siitii isin beeynu du'a dhufnee isin qabnu jennee dhaabban haya amma gaafii ni qabdanii nuun jee akka namaatti abbaa dhiiraa yoo ana na beeyta sin beek bakara biraasee wani beeyta sin beek duuba maalitti ragaa nu masakkaruu dhufe ati baynarra daanyichi bay deemi na ari'e jechu hogguu nan gaafii gaafadhe jera afaan adareetiin gaafate gaafii afaan adareetiin itti hime hoggunni itti himeen ka afaan nuti beeynuun yaa daanyaa kiyya afaan nuti beeynuun namicha kana ni gaafanna hogguu takka qaalii nuu kan ragaa sin masakkaruun dhufne duuba eenyurre masakkaruu dhuf haya ragaa biraa yoo qabaate nuu gaafadhu gaa amata jaayaa ujjirra qaaxaroo bobboonye manu cufti hogguu kana amma deema qaaxaroo guyyaa akkanaa kootta affaxaaxamii isinii kan hinaa jedhu haya tole ni yaane guyyaa kaan ni dhufne waraqaa isaanii firdii godhee gaa nuti waan qara'uu hin beeyneef firdii isinii godhee hoodhaa waraqaa mana galmeetti guyyaa akkanaa fudhaa deemaa galaanuun jedhe tole jennee gal hogguu qaaxaroo silaa guyyaa qaaxaroo nutti qabu eeyne waraqaa fideetuma mana keenya 12 irra maxxanse jechuu ularratti poolisaa wajji nuuf fidan nuuf dhawa hogguu jennu ammaas waraqaa dafaa dhihaadhaan nu erge ni dhihaanne waraqaa ni katabne ni geeytine eenyu fidaa jedhe eenyumaa isiniin jedhe amma ni hidhamtan bakka takkatti nu hidh yookaan koottaa firmaa godha hin goonu hidhaa taatus ni yaana oduma akkas jennu ama jaafin gaafa boolda wanni tana jaaruuf dhufan istaadiyoo jaaruuf dhufan hogguu dhufan koota waliin nu qabani lafa seeytan tan waayyo galatoome lafa seeytan tan akkanatti istaadiyoo godhuuf mangistiin barbaade yaaboo nuti mangistii nu barbaadullee hin qabnu lafallee waa harkaan qabnu keessuma mataan jirra malee halkanii guyyaa uu dhaaban nu dhorkite harariini halkan rafuu dadhabne guyyaa oyruu keessa ooluu dadhabne waan qabnu lakkii ni qabdani jara keenya if dura fuudhanii jara keenya kanaan bakka takka waliin nu qabanii himannee hogguu himannee booda isaanis orma kanaas akkana cunqursanii kana godhan jaanii aanaan keenyaas ummanni keenyaas dubbate nuti nu jalaa diidu arkan waliin nu qaban jechuma zagaa jette isin warra kasasamees hogguu waliin nu qaban bakka takkatti amma bakka takka himadhaa jaanka hogguu dhufan inna kara biraashee jedhan ol ka'eetiin awwaadhe meeta dura baala gaaruma keenya ka'amata hanqana nu kasasee nu oofu jiru mee nu garsiisa ana kunoo jette har'aan arkee jechuu hogguu gaafatan mee himi dachiin sun teeti dachiin ormi kun shari'aa deemu jiru sun teetii jeen jette ooyiruun ta'ee isaa janiin ooyiruun tiyya harawween taa jette afaan adareetiin harawween taa gibiree isa galchita aawumar been taa haya nuti soofi aanaan keenya soofi bakki gibiratti kafallu soofi waraqaan gibiraata nuti qabnu soofi takka taa'umar qabdiisii waraqaa suniin odoo amata hangana nu oofanii dubbii takkitti sun ragaa isiin nu baatee kanii kaadaanyaan dhufaa dabraa numarratti raawwii godhu rabbiin jalaa nu baasee eega jalaa baanallee waraqaa keenya wanni nuun kannine ma nuti hin qabnu talabaa qibiyyee lafaa tana nuun kannine mallee hin qabnu dila isiin nu lafaasifte kana namni nu gaafate hin jiru gulbat kasaaraa keenya bakka sun namittummaan ilaa hojii nu naanneessitee daanyaan akkasin nu gubeef sun isummaan nu masakkartee harkaa baane jechuudha isaan saba isaanii malee saba oromoo sareetti hin beekan sareetti nu hin beekan saba hararii bakka kursii taa'utti bakka laalanii fi tageef waliin jaan
nuti oromoon harree bira fakkaanne saree bira fakkaanne biyyuma teenya irratti halkanii guyyaa booyuu jirra yoo saba oromootiif har'a ka dhaabbatu jiraat har'a booda ifa agarra yoo saba hararii taate nam tokko nam 15 shaahida nam tokko fida talaalfa suni raawwii harkata ka firdii murtii nuti waanuma abbaa keenyaatti abbootiin teenya horte irratti kana namuu booyuu jira ka suniifuu haqa ilma oromoo har'a rabbuma biraa arshii nu waabuus nuti ilmaan dagaan nuti ilmaan afran kalloot akaakuu abaabuun keenya oromoo biiti teenya ni dhageenya wallaalan qabna abbaan biyya bulchu nu boochisu jira dhiiraa dhalaa takkittii tana rabbiin nu haa dhagayu rabbi nu haa dhagayu tokko nu haa godhu wal nu haa beeksisu wal nu haa taasisu aboo rabbiin tokkichi har'a tokko ta'e teenya tana nu haa qeebalu arshii banaa nu haa godhu maleeyikaa irraallee dhagaa nu haa godhu haqa keenyallee ka mul'atu rabbi nu haa godhu haqa aduu ilmaan oromoo haqa aduu nu haa godhu aboo ka nu godhu katti abeejjannu rabbii khaaliqa wa alaa zaalika bihaqqi subhaana rabbika Egaan daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaallatamoo gaa walitti dachaaneeti jirra. Viidiyicha yeroonii fi walumaan akkuma maantana laallee waliin dhageeffanne kanatti hedduu waan nama suukanneessaati. Warootan amma shirri irratti hojjetame kana keessaafuu yeroo jalqabaa irratti obboleettii teenya Kariimaa Tanjaamtu Kariimaa Abdallaa Tanjaamtu Kariimaan Abdallaa magaalaa Harar keessa waggoota baay'ee naannoo Shaashgiraaj yeroo fi Harar seentu Shaashgiraaj iddoo jaamtu qabeenya mana guddaa qabaachuu turte siif abbaa manasii waliin yeroo baay'ee jiraachaa turanii Kariimaan Abdallaa keessaafuu nama akkuma viidiyoorraa waliin dhageenyetti mucaa daa'ima isaa xiqqaa mucaan hofee paaralaayis ta'ee achiin booda mucaan hanqinni yookiin irrinni qaamaa irra gahee yeroo ammaatti bara 2013 moo akkanaan saha bara 2013 moo 14 isaa 13 bara 2013 keessaa an qaamaan dhaqee argeetiin jira waan kana garuu haalli isaan keessa jiran san xiqqollee taatu fooyyee jeetiin yaadee ture akka tasaagaa eega biyyarraa baanillee haala isaan keessa jiran iyyaafadhee akka tasaa bilbila isaanillee argachuu dandeenye garuu arraan tana yoon Facebook irratti karaa fuula hawaasaa social media irratti yerooniif waa hedduu waa'ee isaanii kanarraa yeroon arguu fi akkasuma hawaasa keenya kan naannoo magaalaa Harar jiraatan yeroo shirri akkanaa kun irratti dalagamu yeroo arginu baay'ee nu suukanneesseeti jisgaa qophii teenya kan Tulluun Maal Jetti kanarratti irraa akka mari'annuuf sagantaa tana dhiyeessuu dandeenye. Haalli isaan keessa jiraachaa turan iddoo san keessaafuu seenaa Harar magaalaa Harar jechuudha yeroon fi gasseentu araatanyaa fi jaamtu naannoo Shaashgiraaj achi jiraatanii waggaa 16 ol dachiisa irra jiraatan waggaa 16 ol waggaa sanjoo fakkeenyaaf waggaa 27tti ni tilmaamama ijoollee lama jira dhalan jechuudha ijoollee lama jira dhalanii mucaan tokko akkuma viidiyoo raayillee waliin daawwattanii agartanitti dhugaa rabbii yoo dubbanne viidiyoon san seenaa dhugaatii gocha dhugaan irratti raawwatamaa jiru jechuudha. Obboleen teenya yeroo bochuu hedduu garaan nama bada. So saniif haaluma hundaanuu hawaasni keenya kan addunyaa irra jirtan wanni isiniif dhaamnu akka walii galatti gocha uummata keenya irratti raawwatamaa jiru keessaafuu magaalaa Harar keessatti gochi shirri hamaan raawwatamaa jiru kun hawaasni keenya kan addunyaa irra jirtan waan kana hanga sadarkaa mootummaatti dhiibbaa godhuutiin haa ta'u hawaasa keenya kan achi keessa jiraachaa jiran kana haa laallu haa wal iyyaafannuu keessaafuu hawaasni keenya kan biyya ambaa keessa jirtan akkasuma kan biyyatti galuudhaaf illee biyya dhiquuf illee karoora qabdan waan kana qaamaan illee dheeyxanii keessaafuu mana obbolee teenya Kariimaa Abdallaa abbaa manasii Abdusamad Jaama qaamaan illee dheeyxanii Hararitti yeroo nifu buutan araatanyaa Shaashgiraaj jechuudha. Iddoo sayyoo qaamaan dheeyxanii agartan mootummaan isaan jiraatan sanuu ni haasoyti jechuudha. Saniif waan kana hanga sadarkaa mootummaatiin dachiisa irra waggaa baay'ee jiraatan jechuudha. Waggaa 20 ol jiraatan achirra. Dachiisan akaakoo isaaniirraa dhaalan akaakoo jechuudha. Obbo Abdusamad akaakoo isaarraa dhaalee jechuudha dachiisan. Dachii tana shiraan uummanni Hararii jechuudha. Shiraan dachii tana yeroo hedduu irraa fudhachuudhaaf itti tumamanii dachiisa irratti itti hidhamanii
ilmoo isaaniitillee itti paaraalaayiz taate jechuudha. Saniif shira kana hedduu jira keessaafuu hawaasni keenya kan naannoo ardoota magaalaa Hararii jiraatan baay'eedha kan shirri kana irra dalagamaa jiru jechuudha. Saniif kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya waan kana viidiyoo tana keessaafuu sagantaa tana hundi keessanuu sheer godhuudhaan addunyaa waliin gahaadha. Hawaasa keenya kan shirri kana irratti hojjetamaa jiru kana akka yaadaanis tahee waan biraa yoo dadhabdan gara mootummaatiin dhiibbaa godhuudhaan waan kana akka yeroo gabaabduu keessatti furmaanni itti argamu keessaafuu hawaasni ammaan tana viidiyoo guutuutti waliin ilaalle kun hawaasa qabeenya isaanii irratti qabeenyuma isaanii kan abbaa isaanii irraa dhaalan irraa laan san irratti kan shirri akkanaa kun raawwatamaa jirudha. Nutis gamanumaan akka miidiyaa mooraa fuugitti shira dalagamaa jiru kana mootummaa naannoo Oromiyaa tahee akkasuma mootummaa Hararii tahee akka mootummaa federaalaatti mootummaa Itoophiyaa illee waan kana xiyyeeffannaa itti kennee akka tasaatti gocha obboleeyyan keenya ammaan tana shira raawwatame kana qofa osoo hin tahin waa baay'ee jiracha keessa magaalaa Hararii keessatti akka saba lammaffaan ilaalamtaa jechuudha. Dachuma ta'e irratti jechuudha. Lafuma ta'e irratti akka lammii lammaffaatti yeroo itti ilaalamtu jira. Garuu haalli jijjiiramni amma jiru fooyya'aa osoo jennu hawaasni keenya haala isin ilaaltanii agartan kanaan akkanatti cinqamaa jira. Akkanatti yeroo hawaasni keenya lafuma isaanii irratti ilmaan isaanii irra dhabee itti maalsanii isaanii akka isaan ilmoollee ittiin deemtu bicharraa kan kennu yeroo fi gocha kanaan raawwatamu hedduu waan nama gaddisiisaati. Oromoon ni jirti jechuu hin dandeenyu jechuudha. Mootummaan Oromoo jenna. Saniif waan kana mootummaanis hanga danda'ametti waan kana furmaata godhuu qaban kun dhaamsa keenya hawaasni keenya illee hanga dandeessaniin hawaasa keessaafuu amma viidiyoo tana guutuu ilaaltan kana cinaa dhaabbachuu qabdaniin kun dhaamsa keenya qophiin teenya tan tulluun maal jetti tan arraaf qabannee dhiyaannee tan waa'ee hawaasa keenya kan magaalaa Hararii keessa jiraatan irratti xiyyeeffannee arraaf asumaratti xumurraa hanga ammaa qophii tana guututti kan isin biraan ga'e an obboleessa keessan Bayaan Abduu Jaliil akkasuma kaameeraa duuba dhaabbachuudhaan hanga ammaatti kan na gargaaraa jiru obboleessa keenya yookiin gaazexeessaa keenya Kadir Mahamad Raabii na waliin ture. Inshallah yeroo biraa qophii biraatiin qophii Tulluu Maal jettuutiin torbee hanga walitti dachaanutti yeroo biraa walitti dachaana gara kiyyaan xumureetiin jira. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. sagantaan tamsaasasa Tulluun Maal jetti seenaa durnu yaadachiisa yaabonuuf jabeessa yaabonuuf jabeessa maqaan moggaasasa miidiyaa mooraa fagoo jechuu hiikkaanisa moggaasni maqaasaatu barsi gammachiisa moggaasni maqaasaatu barsi gammachiisa dhugaa nu barsiisa odeeffannoo dhugaa dafee nuuf dabarsa karaa khayrii irrattis turree sirrii nu garsiisa karaa khayrii irrattis turree sirrii nu garsiisa. Dhaamsi keenya guddaan nu isiniif qabnu naasi maleen qabu bira dhaabbannee haa kunuunfannu bishaan jalannee haa guddifannu bishaan jalannee haa kunuunfannu.